sadachaa yoomillee gaaddisa keen toltaa isa odaa'uulee faayatumaan caffe sadachaa yoomillee gaaddisa keen toltaa isa odaa'uulee qahaa jabaa jadhaa buna yoo dhaabbate ollawaamee dhugaa hin beekuu sassate booddee abbaan irree daandii dhugaachise roobsuu gadaan laafaa dhufe gaaddisa miidhagaa akka mi'aadhamma dagalee dhaabbannee xiqqii ba'uu namma malkaa irreecha fi malkaa jaawwii fa'a barcuma abbaa ofii maaltuu namaa ga'a. Ashama harka fuunee hordoftootaa fi daawwattoota keenya kan iddoo garaagaraa mana keessan teessanii nu hordofaa jirtan kun kan daawwataa jirtan OGMCdha. Egaa guyyaa har'aa akka lakkoofsa Awurooppaatti 6/8/2022 biyya Jarman magaalaa Nuunenberg keessatti hundeeffama waggaa sadaffaa fi sagantaa eebba waldaa Odaa Hullee Oromoo biyya Jarmantu geggeeffamaa jira. Sagantaa kana irrattis hawaasonni biyya Jarman magaalaalee garaagaraa keessa jiraatan waldaaleen akkasumas afooshaaleen garaagaraa affeeramuudhaan hundeeffama waggaa sadaffaa fi sagantaa eebba waldicha kanaa geggeessu. Egaa sagantaa kana duraa duubaan qindeessee isin dhiyeessaa turtiin keessan nufaanaa ta'u isiniin jenna. sadachaa yoomillee gaaddisa keen toltaa isa odaa'uulee faayatumaan caffe sadachaa yoomillee gaaddisa keen toltaa isa odaa'uulee qahaa jabaa jadhaa buna yoo dhaabbate ollawaamee dhugaa hin beekuu sassate booddee abbaan irree daandii dhugaachise roobsuu gadaan laafaa dhufe gaaddisa miidhagaa akka mi'aadhamma dagalee dhaabbannee xiqqii ba'uu namma malkaa irreecha fi malkaa jaawwii fa'a barcuma abbaa ofii maaltuu namaa ga'a. Nafcalliyaa machaa argama bunaati bakkeen abbaa waaqoo kan jaarsa duraati maasaraan kee durii eenyummaa kee ibsaa daraartii keellada hamaa sirraa tiksaa keessi Odaa Hullee hin qabu morkataa dogoora daaboroo abbaa dogoorata dee abbaa waajii ilmi abbaa dhaasaa har'a abbaa fiixaa addunyaa daraasaa. المسلمين والمسلمات إيرا بورتي والاتقابي مجرى إيرا بورتي أنا وكذا ستيجت بربادة في وان جري كان أسيتو جتني أتوكني إيرا أتوكني دوبرتي دنجدين والدركم ميدان كان هجتني باية جرا كان مي
naagalatee fadhaa mi harkanaa rukutaa jara kanaaf warra kanarratti qooda fudhateef. Rabbiin barakaasin haa godhu. Ammallee akkanatti nama walitti nu qabee waa hunda yeroo hunda hojjetu Rabbiin isin haa godhu. Isin warri dhuftan immoo waamicha kana dhageessanii Oromoon akka jedhu waamamuun ulfinaa ooluu salphinaa jedha. Rabbiin kanaan nu gahee jennaan ammas immoo kan kana caaluun kan hunduma keenya aadaa keenya hunda keenya iyyuu Oromoon guddaadha hunda keenya iyyuu Rabbii walitti nu haa qabu. Rabbi tokko nu haa taasisu. Rabbi wal nu dhabsiisin tokko taanee akka kanniisaatti kan gaarii hojjetu Rabbi nu haa godhu. Akka gaalaatti kan wal jala deemu Rabbi nu haa godhu. Rabbi wal tokko nu haa godhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa meena of kalchaa as keessa maanguddootu jira, nama guddaatu jira, umuriin illee nama naa caalutu baay'eetu jira, nama beekaa jira. Na of kalchaa hundi keessanii har'a qophii kana gubbaarratti argamtanii qophii akkanaarratti qooda fudhachuudhaaf manaa baatanii dhuftanii baga nagaan dhuftan. Qe'een keessan maatiin keessan hunduu nagaa argatu. Isa dhukkubsatee nuufaa fayyisu. Jaarsa nuufaa bulchu. Ijoollee guddattullee nuufaa guddisu. Nagaa nuufaa kennu. Tokkummaa nuufaa kennu. Jabina nuufaa kennu. Humna nuufaa kennu. Haqa qabna, mirga qabna. Haqaa fi mirga keenya Waaqni nuufaa tiksu. Bakka dadhabnetti humna nuufaa ta'u. Bakka humna qabnutti humna nuufaa dabalu. Dargaggeessa keenya ammallee humna haa godhu. Hundi keessan egaa akkuma jedhe akkanatti walitti dhufnee waan akkanatti bareedu tokkummaa keenyaan, oromummaa keenyaan, eenyummaa keenyaan cimsinee jabeessinee warra wal tumsee wal jabeessu nu haa godhu. Egaa ani kanumani jedhaa bakka hafetti immoo Waaqni hanqate hundaa nuuf haa guutu bulaa jiraadhaa. Nagaan qe'ee akka dhuftanii as gubbaarratti argamtan hundi keessan nagaan qe'eetti galaa gufuun isin hin dhayin karaa gubbaarratti rakkoo isinitti hin dhufin akkanumatti akka bareeddan yeroo hundumaa bareeddanii akka haftan Waaqayyo jabina Waaqayyo nagaa Waaqayyo tokkummaa hunda isiniif haa kennu bakka hafetti immoo Waaqetti haa guutu jiraadhaa bulaa deebbana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هندي وري بكا كانت ترجمتني درا أيوني نافوت ترجمتن هندي كيسن نوفل شايدا وان كان أكا نقول النوكا واماتو من وامني كناف هندي كيسنو وري وان كان ججبيسو أسيد دفتن هندي كيسن ربي بركاسني هاغود ربي بركاسني هاغودو ورا وان كان هو غني وان كان كوبيسي أمتا غرتي حواس كان ولدت فيده ربي بركاسني هاغود ijaarama asitti gartee sababa isaati walitti qabamne kana ijaarama khayrii keessatti dalagatan ka gartee tokkummaa hawaasaa eeguu ka gartee wanti adda addaa keessa hin deemne rabbiin nu haa godhu ka ummata keenya fayyadu rabbiin nu haa godhu tokkummaa rabbiin nu haa kennu durarratti gartee waan yeroo dheeraa ummata keenya keessatti ija biraatiin laallamu ijaaramuu gartee akka namni walitti dhiyaatuutiin jiru kana cabsanii hawaasni keenya waan gaarii kana ka gartee namni itti fayyadamu كسلاته قبو إلى الشجرة جرات النمل لا لسان شبستني أزجو كنا أما اللي ربي وان كنا جنوا هذا إجارما ولرت إجارمو سونتين كولي إجارمو كغرتين بكجروتي أرومو غرغارو كنانو في تتجرو أفر راجل كبه نمني يو يبدي أفر ربوه يبدي أفر رام سيكايتي إلمو في تترا نانو أكجروتي إجارمو نمني وان إن إجارمو سن مال الرجال إجارمي سن يالي خرقو قبو ijaaramuun kanama barbaachisu siistema kam keessattuu kanama gargaaru waan kana namni kennallee argee bakka kanatti hayyoonni daliilan hundi keessanuu hedduu galatoomaa isiniin jenna amma boodallee bakka kanatti waan akkanaa irratti akka nu daliidan namoonni haftanillee jechuu dhaamsa dabarfanna hedduu nama gammachiisaa hedduu gartee ummata kennallee wanni amantiin ilaalcha adda addaatiin ka addaan hin baafne wanni hawaasummaa waliin jireenya kanatu nu barbaachisa namni achi deebi'ee akkaataa adda addaatti ilaalcha adda addaatti waan adda addaa ilaaluu danda'a
bakka hawaasummaa kana fakkaatutti garuu namni hundi amma wanni ammas tattaa'u kun hundi ilaalcha adda addaa qaba waliin gammadee jiraachuun baay'ee nama gammachiisa hedduu galatoomaa wanni kana fakkaatu amma boodallee akka itti nuufufu jechuu barbaanna rabbiin barakaa keessan waa kaa'u ijaarama kanallee ijaarama khayrii dalagu ka ummata walitti fiduu ka ummata gartee asii fi biyyaallee fayyadu rabbiin nu haa godhu hedduu galatoomaa jechuu barbaada assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh Bakka galatoomaa hamilee laataa waltajjii qaban keessumattuu waa maatti sagantaa keenya kaa'uu jiru. Galatoomaa akkam jirtan keessummoonni keenya hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jenna. Amma immoo itti gaafatamtuu dura buutuu waldaa odaa hullee aadde Saaliyaa Abbaa Nagaa ergaa baga nagaan dhuftanii isiniif dhiyeessiti. Aadde Saaliyaa hamileedhaan karaa waltajjiitti nuuf simadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagama mti sagaleen ko. Okay, nagama taanaan bareeda. Anaa dhufu baga nagaadhaan dhuftanii jechuun barbaada hunda keessaniinu. Isa dhugaatti tarii haala kanaan walitti qabamnu baay'ee namatti tola gammachuu wayitu namatti dhagahama. Inshallah ijaaramni Oromoo akkuma kana walitti qabamee haaluma kanaan waggaanii miti ji'a lamaan ji'a sadiin itti deebina jedhee tan abdii qaba tarii haala jalqabbii ijaaramoota hamma jiranuutiin kana jedhee tan tarii yeroo keenya fayyadamuudhaaf xinnoo barfanneet inni jalqabne keessummoonni keenyas yeroodhaan waan hin argamneef hamma kallattiidhumaan mana kana tarii ergaa koo dabarsuu barbaadu akkan sirriitti dabarfadhuuf akkan dubbisaan yookaanis barreeffamaan isinii dubbisu kabajaanan isin gaafadha. Kabajamtoota abbootii amantaa, kabajamtoota hoggantoota waldaalee, kabajamtoota hawaasa Oromoo kutaalee fi godinaalee garaagaraa irraa dhuftan. Akkasumas kabajamtoota maatiiwwan shanan gibee keessummootaaf miseensota waldaa keenyaa. Duraan dursee guyyaa hadhaa guyyaa hundeeffama waldaa odaa hullee waggaa sadaffaa baga ittiin isin gahee baga ittiin nu gahe jechaa waamicha keenya kabajanii asitti argamu keessaniif maqaa waldaa odaa hulleetiin anaa dhufu ashamaa baga nagaa dhuftan isiniin jechuun barbaada. Akkuma beekamu hawaasni keenya hawaasni Oromoo akkuma galaanaa ardii gaafa Afrikaatti diriiree argamu bal'inaaf heddummina isaa irraa kan ka'e wal bulchuuf ta'ee waliin jireenyaaf rakkoo hawaasummaaf diinagdee akkasumas rakkoo siyaasaa furachuuf hammuma ballachaa dhufeen sirna bulchiinsa isaa galma adda addaa babal'isuun itti jiraachaa dhufuun isaa inni beekama. Haa ta'u malee erga empaayeraa warra Minilikiif warra kolonii adda addaa kan warra lixaa dabalatee sirni bulchiinsa isaa cabee as rakkoo fi gadadoo akkuma dhaloota hamma biyya hambaa jirru kana qeef lafa isaa irraa buqqa'e. Gadadoof salphina hadda nutis ta'ee uummanni keenya biyya hambaaf biyya keessatti itti jiru isiniif ibsuun isaan waalee galetti du'a himuu ta'a. Rakkoof gadadoo salphina kana wantan isin yaadachiisuu barbaadeef hundeeffamni waldaa keenyaa rakkoodhuma Oromoo jaarraa tokkoof walakkaa ol rakkachaa tureef rakkachaa jiru keessa taa'ee rakkoo kana keessaa ba'uuf of duuba deebinee seenaa abbootii keenyaa qorannee bakka kufnee kaanee abdii borii gahuuf akkuma abbootii keenyaa rakkoo isa mudate gamtaan galma odaa jalatti mariyataa seera tumataa keessa darbuun nutis waldaan kun maqaa galma abbootii keenyaa kaleessaa maqaa odaa hullee moggaafannee akkuma abbootii keenyaa rakkoof gammachuu wal bira dhaabbannee rakkoo hawaasa keenyaa biyya keessaaf biyya hambaa hamma giidoo keenyaa furaa aadaaf seenaa ummata keenyaa keessattuu ummata Oromoo godina Jimmaa ummata Oromoo bal'aaf addunyaaf wal barsiisaa dhaloota boriitiif dabarsuuf waldaan keenya ummanni Oromoo
ijaaramoota hawaasummaa ciccimoo dhabuun isaa rakkoowwan ummanni Oromoo kallattii hedduun keessa jiru akka salphaatti hin hiikanneef isa taasiseera jedhee amana. Kanaafuu ijaaramoota keenya akka walitti dhiheenya keenyaatiin hamma akka jalqabbiitti ijaaramanii jiran tokkoon keenyaaf humna ta'uun rakkoo hawaasummaa dinagdeef kanneen biroo haala ijaaramaa ta'een walitti dhufnee ijaaramoota keenya cimsuun salphaatti hiikkataa deemuu qabna jennee amanna. Itti aansuun waa'ee waldaa keenyaa waan xinnoo jechuun barbaada. Waldaan kun bara 2016 kan ijaarame ta'ullee sababa rakkoo ilaalchaaf haala qabatama uummanni Oromoo yeroo sana keessa ture irraa kan ka'e fuulduratti tarkaanfachuu hin dandeenye ture. Haa ta'u malee bara 2019 irra deebi'ee hawaasa bal'aa godinichaa hirmaachisuun haaromfamee maqaa isaa waldaa Odaa Hullee jedhee moggaafatee erga sochii isaa irra deebi'ee jalqabee waggoottan 3 lakkoofsisee jira. Namoota waa'ee Odaa Hullee hubannoo hin qabneef waan xinnoo akkan jedhu mana kana kabajaan gaafadha. Odaan Hullee argamni isaa godina Jimmaa aanaa Oomoo Naaddaa ganda Laaloo Beeyyamiif Callee Beeyyamitti Aallee irraa kiiloomeetira 5 magaalaa Jimmaarraa naannoo kiiloomeetira 35 fagaatee argama. Odaan Hullee seenaa mootummaa Jimmaa keessatti balballi diggoo akka mootummaa jalqabaa irraa baatu kan taasiseef masaraa mootii Abbaa Jifaar abbootii isaanii irraa jalqabee akka hundeeffamu seerri tumame galma Odaa Hullee kana jalatti. Gaafa tumaa Hullee balballi 5 Qoree, Haarsuu, Laaloo, Biloo fi Badiin diggoodhaaf mootummaa akka kennan haala hundeeffama masaraa Abbaa Jifaar abbootii keenyarraa dhagahaa guddanne. Waa'ee mootii Abbaa Jifaar akka waan xinnoo jedhu mana kana irra deebi'ee kabajaan gaafadha. Gaafa warri kaabaa ummata sabaaf sablammii amantaa fi sanyii dahoo godhatanii ummata hiriirsaa turanitti mootummaan dhala namaatiif keessattuu ummata wallootiif iddoo dahoo fi bakka mirgi lubbuun jiraachuu irra darbee bakka amantii isaanii bilisaan itti babal'ifatan gochuun galata guddaa mootii oolanidha. Kanarra darbanii mootummoota addunyaa biroo wajjin hariiroo guddaa uumuun fakkeenyaaf sultaanota Turkii, Zanzibar, Egypt, mootummaa Hindiif kanneen biroo wajjin dippiloomaasii cimaa mootii uumaa turanidha. Kana malees biyya Saawud Arabiyaatti lammiilee musliimoota Oromoo hajjiif gara Saawud Arabiyaa deeman akka hin rakkanneef lafa fudhatanii mana keessummaa Abbaa Jifaar kan Oromoon keessa taa'ee hanga sirna dalagaa hajjii raawwatutti kaffaltii tokko malee itti fayyadamu gochuun aantummaa lammii isaaniitiif mootii agarsiisanidha. Kabajamtoota keessummoota keenya seenaa mootii Abbaa Jifaar irraa wanti baratamuu qabuuf waldaan Odaa Hullee hojiirra oolcheera jedhee afaan guuttatee dubbachuu baatullee wal gargaarsi wal bira dhaabbachuun wal kabajuun qe'ee ofii keessaa akka jalqabu nu akeekkachiisa. Kana malees mootiin Abbaa Jifaar nooruu yaa ilma koo ulfinni manaa kaa jechuun ilma isaaniif nooruu ka'uun kabajaa tokkummaaf jaalala akka manaa jalqabu hawaasa ofii barsiisaa turani akka galatooma. Kana malees mootiin Abbaa Jifaar nooruu yaa ilma koo ulfinni manaa kaa jechuun ilma isaaniif nooruu ka'uun kabajaa tokkummaaf jaalala akka manaa jalqabu hawaasa ofii barsiisaa turanitti. Waldaan kunis waldaa Odaa Hullee seenaaf duudhaa abbootii ofii fi mootii isaa hojiirra oolchuun dursa lammii qomoo mana keessa jiruuf kennuun dhalataa Jimmaa kan rakkoo fi gadadoo akkasumas gidiraa garagaraa biyya hambaattiif biyya keessatti dabarsaa jiru dursa kennuun hojii namummaa hojjechaa as gahee jira. Kana malees rakkoo ummata Oromoo qunnamu hanga humni keenya eeyyametti rakkoo hawaasummaaf dinagdee bira dhaabbachuun akkasumas rakkoo sabootii biroo rakkoon adda addaa qunname akka namaatti waldaan keenya bira dhaabbataa tures gara fuulduraattis cimsee kan itti fufu ta'a. Kabajamtoota keessummoota keenya kabajamtoota hirmaattota waltajjii kanaa
Waldaan Odaa Hullee kun waggoottan sadan darban keessatti hanqinoonni tokko mudatuun illee hojii boonsaa hedduu hojjechaa as gahee jira. Fakkeenyaaf rakkoo du'aa biyya jirru kana keessatti nu qunnamee aantummaan itti dhiyaachuun hawaasa keenya bira adda durummaan dhaabbannee deeggarsa maallaqaaf deeggarsoota nurraa barbaadamu gochaa yoo nageenyee jirra. Kana malees rakkoo sababa COVID-19 uummata keenya as biyya keessa jirruuf biyya keenyatti qunname hojiiwwan hawaasummaaf deeggarsa diinagdee gochuun hojii hin tuffatamne hojjechaa turre. Rakkoolee hawaasummaa biyya keenya keessatti uummata keenya qunnamaa ture fakkeenyaaf rakkoo dhukkubaa, hongee fi kan biroo haala ijaaramaa ta'een irraa qooda fudhachuun aantummaa uummata keenyaa agarsiisaa turre. Akkuma waliigalaatti waldaan Odaa Hullee hawaasa shanan gibee hirmaachisuun maallaqa deeggarsa ooyiroo 39 hangayoonaa taasisnee jirra. Walumaa galatti miseensonni waldaa kanaa utuu maallaqa gahaa hin qabaatiin of bira dabarsuun kan rakkinni koo rakkina lammii kootii hin caalu jechuun utuu yeroo gahaa hin qabaatiin muddamni kiyya muddama lammii kootii hin caalu jechuun kan jedhan iddoo fi yeroo waldaan Odaa Hullee isaan yaametti kan awwaatan jajjabeewwan yoomuu seenaan jara hin dagan miseensota waldaa Hulleetiin galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kana malees gara fuulduraattis waldaan kun miseensota ciccimoo aarsaa kaffalu akkanaa of keessatti hammatee jalqabbii hamma jiru kan sadarkaa kana caala kan dhala namaa hunda bira ga'u kan sadarkaa addunyaa biratti beekamu rabbiin nuuf haa taasisu jechaa hawwii koo maqaa waldaa Odaa Hulleetiin ibsachaa haasaa koo asumarratti xumuraa waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Baay'een taasisuudhaan sagantaan kan keenya amma nuti qabnu walaleessaan Muzayyin Taaffasee walaloo nuuf dhiyeessaa karaa waltajjiitti nu affeeraani. Nagaa miti. Eeyyen baay'een akka cirrachaa guddaan akka tulluu. Eeyyen baay'een akka cirrachaa guddaan akka tulluu bal'aan akka galaanaa warri uumaan bulu. Qaroominaan saaqee kan urjii lakkaa'u falaasamaan dursee rakkoo falaqaa'u. Warra seenaan dilbii kan hin qabne makaa hortee ilmaan kush gurraacha Afrikaa. Eeyyen warra seenaan dilbii kan hin qabne makaa hortee ilmaan kush gurraacha Afrikaa. Booranaaf baareen turraa kan baay'ise waaqni walaabuu kan burqee Oromoodha inni. Warra tolchee hubate seera uumaaf dachee warra gadaa kalaqee addunyaaf gumaache. Haala yeroo ilaaltee salphoon salphaan useetus hin komannu firaa Oromoon guddaadha. Duris akkas ture har'as akkas jira. Eeyyen warra gibee gamaa sanyii warra mootii Oromummaa walitti qabna sin haadhoo kooti. Eegee har'aan nu ga'ee nuuf qoodee nagaasaa kan wal nu agarsiiseef waaqaaf galatasaa. Yoo jimmaan naquuf kaate fardaaf gaangoo yaabbadhu bunni maal akka taate warra gaaroo gaafadhu. Kan argeen irra taa'e sandaaboodha foolii bunaatu na turgaaye aggaaroodha jala geeraraan yemmutti geeraru. Bakki argama bunaa eessa jettanii warri gaafattan qoradhaa seenaa Jimma Abbaa Jifaar ganda coocee kattaa galmee seenaat hima. Oromiyaa dachee badhaatu kan bareedinni ishee nama hawwatu warra yoo bishaan jedhan aannan hiixatu namaa kan ofirra dabarsee namaaf laatu dhangaa warra nama jaallannaan of hin ilaallanne warra xiiqii arginaan lubbuu isaan jaallanne. Qaccee kafana koo sanyii warra mootii Oromummaa walitti qabna sin haadhoo kooti. Eeyyen jechoonni kee dammaa yaanni kee sirrii ture maal gurbaa dursitee nagaa nu gaafat ture. Jettanii akka gunguntan hin beeka keessoo keessanitti waa'ee Oromoo haasa'an aadaa Oromoo dagadhaa maaliif akkamitti gamtokkee qaama koo rabbi eebbisee naaf kenne arjaadhaaf qulqulluu hamaa yaaduu hin beekne gootota ilmaan maccaa sanyii daagaa doonee ittan dhufaan malee nagaa isin gaafachuu wallaahi hin daganne. Eeyyen
Gaaf tokko miniliktuu tuffatamuu aaree abbaa Jifaariin godoo xiqqoo balballisaa gabaabaa ijaaree yaame. Naaf gugguuftee jedhee qalbii isaa cabsuu fi naaf gugguufe jedhee olaantummaa isaa ibsachuuf. Abbaan gootichi guddaan abbaan Jifaarii dubbiin isaa gartee fi lakkii jedhee dide. Kabajamaan abbaa Jifaar hayyuu guddaanii fuula isaa anatti galagalchee minilikitti ol seene dugdaan. Eeyyen. Egaa akkas kunoo eeyyee yoo gootummaas yoo gamnummaas warri Jimmaa hangafa. Kan warri Jimmaa hin beekne jibbaaf hammeenya yaadu qofa. Eeyyen. Egaa bu'aa ba'ii jiruuf jireenya biyya Oromoo dandeessanii waamtanii waliif hawwaattanii yemmuu galma tokkotti wal geessani. Diinota keenyaaf mataa dhukkubbiidha. Saba keenyaaf gammachuu nuuf ammoo kaayyoodha. Eeyyen. Eeyyen. Saba keenyaaf gammachuu nuuf ammoo kaayyoodha. Eeyyen. Biqiltuu Jimmaa eebbifamtuu biyyaa hortee ayyuuwwanii sanyii Ustaaz Raayyaa ishoo kunoo akkanaan walii yaafattanii yeroo gammachuu gaddaa waliif dirmachuu wayya. Diyaaspoora. Yaa diyaaspoora lakkii wal quba qabaadhu. Gamtaa ijaarradhu. Faayidaa gamtaan qabu waldaa afoosha shanan gibee gaafadhu. Jenneetu geerra warri mootii shanan gibee warra Jimmaa warra Gommaaf Gumaa warra Limmuuf geeraa namni qalbii qabu waan guddaa barata isinirraa. Eeyyen. Eeyyen. Jirbiin waliitee arba hiitii goondaan wal qabattee laga ceetii madda dubbii dhugaa mammaaksa Oromooti. Kan mammaakameefis jibba qofummaati. Abdii boriif iftaanii utubaa koo har'aa jaalalatu isiniif badda onnee koo irraa. Egaa jara keenya anaaf Oromoo jechuun Wallaggaan qofaa miti. Gujiidhaaf Boorannis ilmaan dhiigooti. Hararge Arsii Baale Jimma Iyyuu Abbaa Booris qabeenyaan ittiin boonu warqee naaf taalu boris. Matakkaliif Shawaa Raayyaas ta'u Walloo waaqni nu badhaasnaan malee Oromiyaa bal'oo. Godinni itti ilaalan garatuun rakkoon irratti nuumuuf fira keenya inni daangaa keenya bal'isee saba keenya baay'isee Rabbi guddaan haa galatoomu jedha. Eeyyen. Waan keenya gama maraan nu uumeera tolchee Oromiyaa nuuf kennee eebbifamtu dachee nus Oromoo godhee nu uumee warra gadaa kalaqee addunyaaf gumaache. Hortee ilma angafaa simboo gaanfa Afrikaa annisaadhaaf taarjii warra Awurooppaa warra Ameerikaa. Sanyii abbaa qilaafaa warra fiigee addunyaatti Afrikaa beeksisu hortee abdiisaa aagaa warra gootummaan lolee baandaa diinaa buqqisu. Sanyii Aliyyii Cirrii warra dhombiriin xiyyaara buusu. Eeyyen. Sanyii Elemoo Qilxuu warra dhukaasee diina rifaasisu. Eeyyen. Sanyii Useen Abbaa Bulguu warra diinaaf hin jilbeenfanne warra camadee qotee xaafii adii nyaachisu warra loonsiisee itittuu hobaasu. Eeyyen. Kan alagaan ittiin boonuuf gama ofiitti harkisu. Eeyyen nuti Oromoodha. Seenaa dhugaa dubbachuun namarraa hin qophisu. Galatooma. Thank you.